Bro, jireenya keessatti abdiin kutatin dhugaan siin jedhaa jechuudha. Nuti warri dhiirotaa jechuudha. Uffannaa keenya ilaaltu beektu namoonni baay'een garuu uffannaa keenya duuba wanta jiru beektu rakkina meeqa akka baannee jirru beektu keessattiyyuu ilmoon dhiiraa rakkina baay'ee obsitii jireenya baay'ee obsitii arrateessii akka kanaan jiraatte jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha dhiira baay'ee kolfii gammadu ana dabalate jechuudha. Jireenya gammachuu qabna miti garuu immoo baagiraawundii keenya teellaa waan baay'ee osoo jiru kolfinee taphanna. Kanaaf viidiyoon kun eenyu ilaalataa warra dhiirotaa ilaalataa jechuudha. Dhugaan isinitti jira. Abdiin kutina jira adda miti dhugaa rabbi abdii kutee irratti tarkaanfii fudhatina akka gochu. Kanaaf kan isin jechuu barbaada viidiyoo kana immoo please na jalaa rukutamee jira koppii linkii share gochuudhaan hunda biraan naagaa isin jira please isin jaalladha gaarii tura.